This is Radio Finfinne. Radio Finfinne. Radio Finfinne. This station will provide intellectual conversation and entertaining music 24 hours every day. Okay, dhaggeeffattoota raadiyoo Finfinnee lafa jirtanitti nagaan keenya isin haa qaqqabu jecha. Akkuma kanaan dura Finfinnee reediyoo har'as keessummaa tokko isinii qabatee dhiyaateera. Keessummaan keenya maqaa ishii Shumtillee of beeksisti. Isaan duratti garuu waa'ee keessummaa keenyaa xinnoo ishii waa tokko jechuun barbaada. Keessummaan keenya gama kootiin akka nama tokkootti jechuudha. Dubartii Oromoo keessatti gahee guddaa kan qabduu fi hireen ishee baay'ee beekamaa fi kabajamtuu kan taate keessumaa gama aartii fi naannummaarraa ba'uudhaan immoo naannoo fagoo deemuu irratti miila fageeffachuudhaan seenaa Oromoo keessatti dubartii waa tokko hojjettee jedhee kan amanudha. Egaa isin immoo akkamitti akka laaltan ani beeku. Mee ishum xofaa beeksistu maqaa ishee yeroo calqabaatiif egaa keessummaan koo har'aa Saaliyaa Saamii qilleensarra jirti. Saaliyaa baga nagaan dhufteen siin jedha maqaa Finfinnee reediyootii fi maqaa dhaggeeffattoota reediyoo Finfinneetiin. Tolee hedduu isin galateeffadha. Hiree kana naaf kennuudhaaf akkasumatti uummanni Oromoodhaa bal'aan kanan na dhaggeeffachaa jiru hedduu ulfaadhaa kabajaa gurguddaan isinii qaba. Ani Saaliyaa Saamii kasabasii jaalattu eenyummaa isiitiin boontu fi hojii tiyyaan Oromummaa calaqqisuudhaa fi namoota biraatillee barsiisuu irratti murannoodhaan ka'ee kan hojjedhuudha. Hojjannoon tiyya kaayyoon tiyya sanuma tokkummaa ilmaan Oromootiif bilisummaa nama hawwu. Kanaafuu Saaliyaa Saamiin jaama galatooma ulfaadhaa. Okay, Saaliyaa galatoomii gaamee ani xinnoo ishii wannan beeku keessaa baay'ee illee egaa waa'ee sirbaa qabatamaa baay'ee beekuu dhiisuu mala. Amman beekutti Saaliyaan maaltu adda ishee godha kan jedhurraa keessumaa kiliippii kee calqabaa irratti sirba Guraagee Soddoo baay'ee kiliippii bareedaa ta'e yeroo calqabaatiif waan hojjettee gabaarratti dhiyeessiteef isuma iyyuu yeroo sanatti karaa Oromoos ta'ee karaa Habashootaa kiliippiin kun hojjetamuu waan calqabe natti hin fakkaatu. Isa kanarratti mee sirba Guraagee Soddoo hojjetteef itti aansitee sirba Walloo hojjetteetta. Akkuma kana kamisee raayyaallee sabarreen gaddaa hojjette. Isaan kanatti itti deemnaati. Mee gara aartii kanaatti akkamittiin dhufte sirboota kana immoo gaafa hojjettu bu'aa ba'ii baay'eetu nama muddataa keessumaa akka dubartii Oromoo tokkootti biyya keessa jiraannu biyya guddate kanarraa kaatee gara biyyaatti gaafa imaltu yeroo kee fudhattee keessumaatii magaalaa irratti tuun taanee baadiyyaa adda addaa irratti deemtee hojjettaa. Akkamittiin yeroon kun si gaha mee ani fakkeenyaaf gama kootiin ji'a tokko caala biyya sana deemee ture beekuu baay'ee rakkina baay'ee tasiina eeggata waan ta'eef hankee garuu akkamittiin kun hunda gochuu dandeessanii kan walitti nuu qabniti nuu ibsi. Tole galatoomii gaa hojii kanarratti tokkoffaa intarastii fedhii kee guddaa yoo ta'e wanni godhuun hin danda'amne hin jiru jeetiin yaada. Dhugaadha akka dubartittis ta'e akkuma nama tokko biyya baqaa keessa jirutti wanni an godhaa jiru hedduu waan ulfaatu tokko chaalenjii hedduu qaba. Keessattuu akka dubartii akka ati jettetti ani nama ilmaan lama qabu. Ilmaan kanaas nama kophaa guddisee asiin ilaamaa as gahee jechuudha. Isaanuma kanaafuu pilaana baasee akkaan isaanitti dhiisee deemuu fi kana hojjechuun qindeessuun ififuu waan if danda'e tokko biyya kanatti namni nama gargaaru hin jiru firrii fi bira hin jiru yoo jiraatillee fagoo addaan jiraataa jechuudha. Sanirraan deemee diinagdeetu jira maallaqa hedduu baastaa waan kanarratti hojii biroota asii hojjettuutu jira. Namuugaa wanni adda nama godhu amma as keessatti namni garii ni barataa namni garii hin baratu namni garii
wooma tokko hojjetaa namni garii ilmaan takkaa responsibility biraan qabu ani waan hedduutu narra jiraa jechuudha. Kanaafuu ulfaataadha immoo fedhiin kiyya guddaa waan ta'eef gammadaatiin hojjedhaa jechuun wanni na dhibees hedduun hin jiru. Gammachumaaniin jira keessumaan bahaa jira jechuudha. Mee yeroo kanatti wanti si qunname jira keessumaa gaafa biyya deemtu kiliippoonni kee baay'een baadiyyaa deemtee hojjetta. Yeroo kanatti wanta si qunname tokko mee dhaggeeffattoota keenyaaf himuu dandeessaa? Duraan dursee yeroo biyya deemu hangaan deemu kana hunda waan hedduutu na qunnama dhugaa dubbachuuf. Wanni amma dhumarratti yeroon waa'ee raayyaa hojjedhu waan hedduutu wanni na qunname jira. Garuu sanuma duraahu asii haatee biyya dhaquun ofiifuu eeggannoo cimaa barbaachisa jechuudha. Yeroo ati asii biyya dheetu karaa hedduun sirratti xiyyeeffatanii namoonni baay'een tahee karaa mootummaatiinis tahee si to'atanii sodaachisa hedduutu jira. Kana hunda keessa bahee yeroo hojjedhu waan hedduu wanni na qunname ni jira jechuudha. Dhumarratti immoo fakkeenyaaf wanni tokko kana qunname yoo jiru dirqiidhaan si hojjechisiisuuf yaalii gochuutu jira, sandii faatu jira, karaa hedduutti qabdee tokkoffaa uummata keessatti dura dhufa. Lammaffaa fedhiin keetis sanii miti. Sanirraas if qabu qabde ijjannoo fi kaayyoo qabaannaan wanta asii godhisiin jaan kana godhuuf hedduudha ulfata. San booda immoo sodaa garagaraatu si seenaa jechuudha. Akka itti jalaa boobsiistama hedduudhaan tooftaa hedduudhaan waan jalaa baatu sanuma keessa dabruun waan hedduun asi tahee ture jechuudhaan yeroon afaanii baasee itti dubbadhuutu ture iddoo baay'een dhaqaa bakka mootummaa bakka hedduun dhaqaa caffeerraa jalqabee bakka baay'een dhaqaa namoota hedduun achi keessatti qunnama haasawa hedduu goona shaalantii wal goonaa jechuudha. Haga maal akkaan tahee beekan takkatti. Dhumarratti gaafa nama dhumarra deemu raayyaa yeroon deemu wanta kana akkaan hojjedhuu hin beekan. Waan kana lafaa ka'een hojjannee waggaa 6 irratti karoora kana baafachaa ture. Tokkoffaa namni waan kana quba qabu Buruu Barraaqaa quba qaba. Yeroo san inni Asmaraa tureehu sirba kanallee achi taa'eeti naa barreessee yeroo san inni dookumentarii raayyaa kanarratti hojjechaa ture jechuudha. Baasee ture yoo harkitee jiraatti. Sanirraa wal qabatee itti aansuudhaan maal haa hojjennu waan jedhuun lafa kaayyannee sirba san waggaa 6 dura lafa keenyee biyya dhaqee san immoo karaa dookumentariitti deebi'uuf immoo warreen biraatu jira warreen voolvi godhe waan kanarratti fakkeenyaaf Yaasoo Kabbabaa waggaa 9-10 dura wal beeyna jechuudha. At least gaafan jalqaba biyya dhaqu yeroo san inni Walloo keessatti barsiisaa ture. Yeroo sanii Finfinnee keessatti mootummaan Itoophiyaadhaa hedduu rakkisaa ture. Hidhaanis waan garagaraatiinis achitti dhufateetu achitti hojjechaa ture. Achitti inni waa'ee raayyaa kana hojjetuudhaaf dookumentarii gargarii qopheessuudhaaf innillee hojiirra ture jechuudha. Waan Walloo kana guutumatti hedduu beekaa jechuudha. Sababa akkamii qunnamtiin keenya achirraa kan ka'e hogguun amma biyya dhaqu haala addaatiin waan garagaraa ijoollee amma gartee maqaa dho'uun taaneefaa jira waliin qindeessuudhaan akkamitti akkaan dhaqu maal akkaan godhu karaa addaatiin deemee even haga sodaan biraas akka nu jala geessutti jechuudha. Namnummaan keenya akka waan kanan goone jee yeroo ammaa namummaa keenyaatu waan Oromoo irratti diina ta'ee jira. San hunda keessa dabreetiin riskii fudhadheetumaan dhaqee jechuudha naannoo saniiti. Haala saniin hojjattee jechuudha. Hogguun biyyatti deddeebi'uu jara san achitti afeeree isaan fillee namuu quban qabu namni fillees nama dhugatti sabboontoota ta'an keessaa fillee nama gartee raayyaa keessatti Oromoo kun itti dhagahamu ni jira. Even hogguu warra ijoollee Oromoo taatee tahaatitti biree taatee fa'aa jira hedduun isaan biratti ilmaanuma isaan horantu jira beektaa warra Tigiree kanarra. Hin haasawin faanaan daan hin dubbatin waan Oromoo amma waan asitti haasa'aa jirru hogguu achi dheete haala kanaan haasa'e hogguu bira akkan haga daayirektii na godhan takkatti jechuu warri san diina isaaniitillee addaan baree jira. Warreen ciccimoo tahanii achi keessaa Finfinnee toora nama 12 kana finnee qubachiifnee achi booda qophii sanirratti
warreen mootummaa keessa hojjetullee afeereen jiran jechuudha. Gurguddaa isaaniitillee haa dhufanii harkanii waan jiru. Dhumarra ergan gahee achi gahee guyyaa qophiiti. Dhumarratti mul'atuun hin oolu. Parsanaalii afeeramanii dhufanii arguu qaban yaada jiruun ibn pirezidaantii aadaaf turizimillee irratti afeeree qophii dubartootaatii fi eebba CD jechuun waamneeti achirra oguu dhufan sarpiraayisii ta'an jechuudha. Achi booda wanni hedduun kan jala deemamaa ture. Hamma dhumaatti gaa sanatu jirra ammallee hojiin sanatti deemaa sama jira jechuu biyya keessatti waan biraa godhaati jirra jechuudha. Egaa asirratti atumtuu waa kaaftee ture biyya keessatti wantoota suqunnaman keessaa warri kaan haala ofii isaanii akkatti hojjetu jechuudhaan daareettii illee amma nama godhanitti jiru warri jettee kaaste kuni warra kanidha yoo nu ibsuu dandeesse isatti aanee immoo akkuma ammaatti kaaste boruu barraaqaa fi yaazoo kabbabaa keessumaa kan raayyaa ammaatti hojjette irratti gahee guddaa akka qaban kaastee ture. Mee asirratti boruu barraaqaa sirba kana isatu sii barreesse jechuudha? Sirba kana isatu naa barreesse boruu barraaqaa. Yaazoon immoo dookumantarii adda addaa yaazoo jechuun yaazoo kabbabaa jechuudha immoo dookumantarii kana yaazoo kabbabaa jechuudha. Okay. Kanama Egypt jiru Cairo jiru kan. Okay. Asumaanuu isaanis galateeffachuun barbaadaa jechuudha. Warreen yeroo dheeraaf beeku. Galatoomaa jechuun isa. Okay, Haaliyaagaa. Gochi kee baay'ee nuunis nu ajaa'ibsiisaa keessumaatii akka sila kaasuu yaaletti akka dubartii tokkotti wannootuma ammaatti kaaste kana jabinaan onnee godhatanii biyya sana keessa baadiyyaa sana keessa deemanii hojjechuu fi haala amma jiru kana keessatti wanti nama sodaachisu wanta baay'eetu jira. Kana gochuu keetti anumtillee akka nama tokkotti galatoomin siin jedha. Keessumaa saba Oromiyaadhaan ala jiru Oromoo raayyaa jiru keessatti raayyaa irra deemtee saba kana fiddee akkuma ammaati warra kaan illee finnee nama gara 12 gara Finfinneetti finnee jette kana keessa warri biyya sanatti hafan maalsi keessatti uuman Oromiyaarraa adda ta'anii gaafa jiraatan jarri kun dhiibbaa akkamiitu atuu kaaftee ture mee isa xinnoo mul'isuu dandeessaa ijoollota achitti dhalatanii guddatan kanaaf wanta si keessatti uumame maaltu immoo ta'uu qaba gara fuulduraatti saba kanaaf jettee yaadda? Wanti na keessatti uumame yoo dhugaa dubbanne tokkoffaa niin qaanfadhe. Maaliif niin qaanfadhe seeti? Jarri kun waggaa 400 dura gabrummaa keessa jiranii 400 eega jenneehu waggaa 20 dabre beekaa amma 500 fi deemaa. Warri kun isolee ta'anii kophaa isaanii biyya Tigraay keessatti ukkaamamanii Oromoon biraa ni jirtiillee osoo hedduun isaanii hin beekne jechuudha. Haala cunqurfama san keessa jiraachuudhaan Oromummaa isaanii haga amma ittiin boonuu fi jabeessuu isaanii sodaata kan qaban abbaa fedhan sodaatan eenyummaa isaanii kan boonuu isaanii rakkoo akkasii keessa jiraachaa nuti immoo warri isaanirra dhugaa yoo dubbanne isaanirra bilisummaa qabna nuti warreen akka isaanii ta'een Oromoonni biraa jechuudha. Maaliif atleast Oromoon kutaa hedduu keessa jirti wal beekna barachuullee ni dandeenya jechuudha. Ajjeefamaas taatu warri kun barachuu hin danda'u afaan isaaniitiin dubbachuu afaan isaaniitiin barachuu kana hunda warra dhoorkame jechuudha. Isin afaan Oromootiin barachuu hin dandeessan osoo ja'anii warra jiraachuu jiru jechuudha. So gabrummaa irraa olii keessa akkuma gaafa dura gabrooman sanitti gabrummaa sanirra jiran osoo akkasii jiranii sabboontummaan isaanii keenyarra cimaa ta'uun isaa an ofitti akkan qaanfadhuun ta'e. Yeroo jalqaba Finfinnee irraa deemu sodaachaa hin deemu. Maaliif uummanni kun Tigree keessa jira. Tigree ta'uu isaanii malee Oromoo ta'uu isaanii hin beekan ta'utti hin beekan osoo hin dhaqin jechuudha. Sodaachaa hin deemu. Dhiiroo maaltu na qunnamaa? Deebisaa akkam naa kennu waan Oromoo kana ogguun itti kaase rakkina biraa isaanii waan narra fiduu laata jedheetini
sodaachaa ture. Hogguun achi dhaqu riivarsi ta'ee jechuudha. Hagan shok ta'u takkatti. Biitti guutuun ta jalqabaa Alaamaa yoo jetti Alaamaa namatti Maqaleerraa kiiloomeetirii 170 akkas jirti. Achi qabee haga Maqaleetti baadiyyaaleen jirtu maqaan guutuun maqaa Oromootti jira. Fakkeenya yoo si kaase muka ajoo jira, gargalee jira, ganda qoree jira, eebichaa jira, carcaree jira, bakka asii himuu hin danda'u. Akka bakkee jira. Kun hundi magaalaan isaanii maqaa Oromootti afaan Oromoo haasa'an wanni biraa mintiileen isaan fuudhan warra Agawii fi Tigraay kana heddummaatanii warra Tigraay kana Oromoo ta'uu isaaniitti isaan kabaji. Abbaan hundi dhiirti hundi Oromoodha. Oromummaa isaaniitti mintiileen isaanii ta'alagaanleen isaan kabaji jechuudha. Yoo san fuutee gara keenya fiddee keenya ta'alagaa fuudheeti akka ta'e isii ta'uu yaala. Isaan kabajisiisuu osoo hin ta'in. Fuudheeti afaan isaa isii barsiisuu yaala. Si galee? So differensi guddaa qabnaa jechuudha. Dhiifama asirratti maafin si dhaabuu barbaade gochi isa kanatti yeroo biraa itti deebina hojiin kee fi beekumsati naannoo Oromiyaa irratti qabduu fi hirmaannaan kee guddaadha. Tuu dubbanne baay'ee haasofnee haqa waan hin filneef garuu isatti yeroo biraa akka deebinu abdii guddaan qaba. Inni har'a inni guddaan kan wal argineef inni tokko Oromiyaa irratti yeroo ammaa wanna ta'aa jiru keessumaati finiinsa qeerroon fi yookaan immoo dargaggoon biyya keessa jiran gochaa yeroo jiranitti ture kanatti biyya deemte. Oromoo pirootestiin kun egaa itti fufeetu jira ammallee. Isirratti ilaalcha maalii qabda? Akkamittiin immoo achirratti maal hubatte? Fakkeenyaatii fi waa kaasuun barbaada. Baafii hangafa aartii kan ta'e abbaan keenya aartist Alii Birraa itti aansuudhaan akka Tsaggaayee Dandanaa fa'aa akka Zarihuun Wadaajoo fa'aa isin faana wal qabatee illee warri durattii kun isin immoo taantanii isaanirraa fuudhaa jirtu. Gocha isaan sirba isaan sirban gumaachi isaan seenaa Oromoo keessatti godhan keessaa inni tokko onnee Oromoo kakaasu seenaa himu gootummaa Oromoo iddoo tokkoon gahaniitu jiru jedhee namana. Har'a immoo inni kun ilaalcha kootiin riivarsii ta'ee sirbitoonni akka bishaaniitti akka jiran natti mul'ata. Infileeshinii karaa sirbaa dhufullee jira yaada gama kootiin gara fuulduraatti. Sababiin isaa sirbitoonni sirbanii qarshii irraa argachaa illee jiranii akkuma beeknudha. Garuu as keessatti mee sirbitoonni tokko tokko immoo yeroo ammaa kan waan hin taane keessa kan galaa jiran hamataman jiru. Keessumaati fakkeenyaatti kaasuu kan barbaannu namni warra gaarummaa gochaa ture anu maqaa kaaseen ture ittaansuudhaan immoo warra akka maqaa hin taaneen Oromoo gaaga'umsa guddaadhaan gahaa jiran fakkeenyaaf sirbitoota kaasanii akka Girmaa Xurunaa Faakkataa fa'aa kunniin sirbitoota baay'ee illee akkuma kana maqaa kan dhadhaaman jiru utuu inni akka Girmaa fa'aa utuu beekaniitii karaa Oromoo gaaga'uu irratti warra hojjetan warri immoo Oromoo ta'anii sirbitoonni keenya utuu homaan beekiin wallaalumsa adda addaatiin waan hin taane keessa galan amma jiran nunillee qabatamaan baay'ee kan beeknu qabna. Akkasuma immoo odeeffamu fi mee asirratti maal beekta biyya keessatti dargaggoota kana faana wajjin hidhata akkamii qabda ture mee achumaatii kaasii nuttaase. Tole galatoomii amma ogguun biyya dhaqee tokkoffaa artistoonni baay'een asii dhaqanii limited bakka ta'e dhaqu hedduu iddoo murtaa'e dhaqu. Anammoo iddoo maranii dhaqa dhugaa dubbachuuf. Maaliif amma maaliif akka ta'e waan tokko tokko wanni bakkaan ani dhaqu namoota qunnamu kun waan hedduus irraa baradheetiin namaafillee waa hedduu himuu hin danda'a jechuudha. Haala biyyaatis haa ta'u, amala artistootatis haa ta'u, haala jireenyaatis akkamitti artistiin jiraataas maaliif rakkoo keessa galanii maal waan jedhu soote bal'inaan ibsuun hin danda'a jechuudha. Karaa kaaniin immoo miidhaa sirra ni fida. Akka namaatti deemutti
miidhaan sirra ni dhufa. Haruma artistoota biraatiin jechuudha. Hara nama garaagaraatiin sirra ni dhufa jechuudha. Saniifuu waan takka argatuuf miidhamuun immoo barbaachisaadha. Kun waan jiru waan ta'eef homaa miti. So artistiin biyya keessa jiru hedduu warreen beektaa rakkina cimaa keessa jiran dhugaa dubbachuudhaaf haala jireenyaatis yoo ilaalte fakkeenyaaf albamuma tokko gurgurachuu illee hin danda'an. Gurgurachuu dura maallaqa ittiin baasanuu hin qaban jechuudha. Yeroo tokko warra osoo hin nyaanne bulufaatu jira. Ani wanniin arke keessaa jechuudha. Kuni wanniin dubbadhuu fi hamii takka waan bira osoo hin ta'in uummanni Oromoo yoo dhagahe artii Oromoo kanarratti bal'inaan akka yaadu hara kamiin gargaaramuu akka qabu maal godhuu akka qabnu waan yaada isaa arkataniif rakkina jiru tuquun gaariidha jechuumaaf. So sanirraa kan ka'e waan amma arkinu kana keessallee galchaa jira jechuu ijoollee hedduu artistiin amma dur jiru warreen qabsaa'ota dhugaa amma Ali Birraas Gariin Wadaajos Ilfineshees fudhadhu Aadam Haaromsaa fudhadhu Kabiir Seedifaa fudhadhu isaan kun hundi warra qabsaa'ota artiidhaan shoora baay'ee taphatanii cinaan isaanii immoo artii birallee kutanii warra hidhannoollee hidhatee diinaan qawweedhaan loluun turanii jechuudha. Amma warri akka Aadam Haarom Kabiir Seedifaan warra qawweenillee lolaa ture jechuudha. Deebitee ammas Omar Suleymaan yoo fudhatte akkas hundi isaanii jechuudha karaa artiitiin waan guddaa warra taphatee jechuudha. Gamana yoo as deebine artistii amma dhufu kana keessa warri akkasitti karaa artiitiin immoo qabsoo Oromootiif shoora baay'ee taphate hedduutu jira. Achuma keessa immoo amma gaafa namaa jennaan artistii fi artii jennee yoo fudhanne waan waliin simanne fa'aa arkitaa jechuudha. Fedhii qaban dandeettiinis bakka kanarra hir'inaa jira. Fedhii qaban dandeettii qaban maallaqni hin jiru. Sanirraa ka'anii miidhaa biraa keessa san hojjechuuf fedhiirraa kan ta'e warra galuu jira. Soobamanii karaa namni fedhee faan biyya keessatti namni isaan of karaa mootummaatiinis karaa dhaaba kan gandaa viidiyoo kanaanis karaa amma Girmaa Xurunaa nama guddicha ta'ee jechuudha. Inni immoo sirboota siyaasaa kanaa hojjechisiisuudhaan ijoollee baay'ee maallaqaan fa'aa sobeesaa dirqisiisuun fa'aa warra hojjechisiisuu jira. Warra immoo dirqinachittuu faayidaa jecha hojjechuuf hedduutu jira jechuudha yoo dhugaa dubbanne. Akka nama hedduu beeka waan kana qaqqabaniitu mata'anii malee dhaamsiin ani artistoota kanaaf dhaamu yoo qabsoof taate yoo ummataaf quuqamtan taate dhugaadhaan itti jattaa'anii akkuma warri nu duraa rakkatetti rakkannee keessaa bahuu danda'uudha qabnaa jechuudha. Gaaffii tokkoon sii qaba asirratti itti fufta. Mee kan jechuu barbaadu keessumaa Girmaa Xurunaa Saakkataa Girmaa Xurunaa Darsee jedhamu faana gaaga'ama baay'ee qabsoo Oromoo fakkaachuudhaan har'allee sabni baay'ee ukkaamsee akka waan qeerroo bilisummaa jedhanii reediyoo adda addaa irratti dhaga'aa ture karaa adda addaa namoonni baay'ee hin falmuuf turanii edda guyyaa VOA'n gadi baasee akka isaan itti gaaga'ummaa Oromoo irraan gahaa turan dhiyeessan asitti namoonni baay'een irratti miidiyaan baay'ee irratti haasa'aa ture. Mee gama keetiin erga namni kun gaaga'ama isaan geessisan beekaa ture atuu jettee kaasteetta. Maaliif callisan jettee yaadda? Maaliif namni hundi callisee ennaa isaan akkattiin Oromoo fira fakkaatanii Oromoo irratti hojjetan kana namni maaliif callise jettee yaadda? Tokkoffaa waan kana eessarraa yoo jedhu dhabne gaarii fakkeenyaaf fincilli diddaa gabrummaa gaafni hundaa'e 2011 sanii ol guddatee karaa xumura irratti fincila xumura gabrummaa 2015 jalqaba kana keessa jalqabee jechuudha. Sa'irraa haga ammaatti gurbaan kun akkaataan itti lafa haayamee fi warri isa kaayeetu responsible warri callisee isaanii malee uummataa miti. Uummanni hin beeku. Ijalee uummanni waan beeku hin qabu. Barattoonni waan ni beekan hin qaban. Warri waan kana beeku waan fincila kanarratti warra maddabamee achi taa'u warreen dura deemu biyya keessa haa ta'u warreen isaan ifatti waan kanarraa dubbannaa jechuudha. Kanamuu beeku uummata dhaabaa adda bilisummaa Oromoo keessa shanee
isaantu responsibiliidha waa'ee Girmaa Xuruunaa irratti. Haga warri dura taa'u kun hagi tokko ni beeka, hagi tokko hin beeku. Ka beeku san immoo jaalala qabsootirraa kan ka'e achuma keessa wal nyaataa warri dhufees jira jechuudha. Haga akkuma dhageenyee fi evidensi tokko tokkoon namni hedduun qabutti karaa adda addaatiin gurbaan kun nurraa dhaabbachuu qaba. Haala akkanaa agarree osoo ja'anii osoo itti himamu osoo xalayaan itti barraa'u ignoor godhanii iccitii hedduu achirraayis waan beekuuf nutti gabbaasa jechuudhaan dhufanii haga diina keessatti nama garaagaraa jaaree inni isaanis jaaranii uummanni Oromoo ficcisiisuu beekarra jechuudha. Kun waan guddaadha waan namni osoo beeku osoo hin ta'in faayidaa dantaa isiitiif itti seenanii nama ficcisiisanii lubbuu namarra faayidaa isaanii warra filatuutu waan kana godhee jechuudha. Haga ammattis itti jiraa jechuudha. Wanti Girmaa Xuruunaa asirratti shoorri ati keessatti taphatte atumtillee kanaan dura karaa paaltookii feesbuukii yeroo sooshaal miidiyaa adda addaatiin sagalee kee anumti gama kootiin nageera namoonni baay'ee dhaga'aniiru. Saaliyaan illee yeroo bilisummaa jedhamu kana keessatti yookaan immoo hooggana shamii kana gurra qabdii warri immoo keessaallee isheenis akka qabdii waan hojjechaa turte jedhanii dubbatan jiru. Akka asirratti maal jettamee asirratti waan dhaggeeffatoota kanaaf ifa gootu jira? Tola asirratti maaliif jaa yeroon biyya ture ani Julaayii deemee Julaayii irraa sochiin tun Nooveembar 2015 eegalamtee san dura waan deddeemaa jirutu jira biyyuma keessatti waan hedduudha argita. Konnekshinii nama tokko wajji qabu warreen amma silaacha keessa jiru baay'ee isaanii warreen duraan beeku jechuudha yeroo dheeraa wal beena maal akkan ta'e ni beekanii yeroo iddoo bakka adda addaa deemus waan haasawanii jira. Iddannoo kiyya ni beekti ijoollee hedduu jechuudha biyya keessatti waan hin arginu. Sababa sanii walitti dhufeenya sanirraan waan hedduu wanta beekutu jira jechuudha isaanumaa waliin isaan ifatti waan hunda beekullee baadhu hin beeka jechuudha. Yeroo fincilli jalqabu sanuu maal akka ta'e maaltu kanaan jira akkamitti deema kana hunda quban qabaa jechuudha. Haga dhumarra hogguu wanti simintee jabaattu achirraa beeku akkaataan itti beeku. Erga mootummaan biyya sanii bakka argamtetti illee haa hidhamtullee jaanii liistiilee ana qofa osoo hin taane artistoota 10 maalillee baasanii san booda achi keessaanillee natti himamee deemi guyyaa boru hidhaadhaaf yoo qophoolte malee jechuudha. Guyyaa boru ana attaa godhamuu deemu takkaa hidhamuu deemu har'a ani achirraa bahee jechuudha meeshaa hoollee osoo hin fudhatin. Fogaa amma fakkeenyaaf yaadoo kabbabaa yoo hin fudhadhe kanallee waan biyya keessaa bahee fi achumarraa akkasitti wal quba qabna jechuudha. Iddoo garagaraatti qophii isaan godhan waan hedduutu jira. Ifuma dandeessu ijoollee waan hedduu godhuuf waan kana ammallee waan godhamuuf jecha waan san isin dubbannu iddoo garagaraatti ni argamaa jechuudha. Hamilee saniin waliinillee haasofnee ijoollee haga tokkoon biyya kana dhufean. Hogguun as dhufu uummata qeerroo international support groupii jedhamu DC jiru kana dhagee. Hogguun dhaga'uu achi keessaa namni boordiilee nama 7 jira. Yoo sanallee sanirratti haasofnee paaltookirraan intarneetirraan maalirraan wanta isaan gartee namoota garagaraa irratti ijaaranii maqaa balleessuuf yaalanirraa kan ka'e anillee hin dhufu jedheetiin waan an beeku dubbadhe. Maaliif an artistii waan hin ta'eef wanni kun irratti ni dhaqqabamaa guyyaa tokko namni ni dubbata yaada joon waan hedduun oofsaa bira kutee jechuudha. Yeroo oofsan keessatti hedduu wal jeeqaa turre toora ji'a 3 wal jeeqaa turre jechuudha uummata kanaa wajjin. Maaliif hogguun dhufee wanta kanaa akkamitti biyya kana keessatti nama jaarree sochii kanaaf gumaata takka goonaa waan jedhu irratti achirraa kan hin dhufe. Hogguun dhufu gurbaa tokko asitti arge. Hogguun asitti argu inni kun isaan kanaatu asaa'e akka Kanaadaatti bakka buufatanii qeerroo biyyarraa dhufee biyyarraa ergame sochii kana keessaa ja'aniiti labsanii Kanaadaa kana keessa kaayan jechuudha. Gurbaa kanarra hin dhufne tokkoffaa isaan ni kaadan dhumarratti wanti hin jiru hin beeynuu ja'anii kaadan. Yeroo isaan kaadan viidiyoolee isaa kaniin an qabullee poosti godheetiin jira. Yeroo inni walgahii dhaabaarratti dhaaba shanee godhatanirratti iddoo isaan itti argaman hundarratti deemeeti achirratti afeeranii buusii maallaqa irratti haasa'u.
maallaqni sun hogguu guurame biyya keessatti ergameeti biyyarraa Finfinneerraa daayirektii risiitii chaappaa qabu isiniif dhufa jedhu advertaayizii godhu hundatu jira jechuudha. Kanallee maalirratti yeroo isaan ol bahanii kaadan fuudhee ani jala poost godhe jechuudha. Jala evidensiidhaan sanirraan waan waliin hojjenne baay'eetu jira ragaan. Tokko maali gaafii mucaa kanaan waliin dhufnu akkana jedhee natti ibsee yeroo maan kana dhagoo biyyattiin bilbilee ijoolleen qunnamee maal jedhan nuti gara kana hin beeynu naan jedhan gara kana hin beeynu. Namni immoo Ameerikaa keessatti akkaawuntii banee gargaarsa qeerrootiif jedhee maallaqa uummatarraa guuraa jiranii suniitu sochii kanaaf dhufaa jedhamee nutti himamee jira. San keessaa immoo namni tokko namni guddaan an achi keessatti beeku nama tokko qofa beeynaa jedhee natti himee jechuudha. Kanarraa kan ka'e namni kun gaa amma DC kan jirudha kan bakka bu'aa biyyoolessaa akka asiitti qeerroo bakka bu'ee akka biyya alaatti jechuudha. Interviyuu tokko irratti illee dhiyaatee ture tasooma jaamaa diisuma jiraataa jechuudha. Qeerroon naashinaali jedhanii DC irraa nama sadii. DC jiru. DC kana keessa namni yeroo kana yeroo dubbiin nagayaa akkasitti hojjechaa turre maaliif konfirmeeshinii ani biyyarraa harkadhe nama tokko qofa beeynaa boordii torban kana ijoolleen ifiifuu hin beeku haasa'aa turre beeka namni isaan beekan hin jiru. So biyyatti erginamoo maallaqa kana shakkii nu keessa jira yeroo sanuu isinitti erginaa jennaan achumatti ergaa nuun jaan. Hogguu achitti ergaa jaan kana shakkii waliin ja'an wanni goonu hin jiru nuti. Maallaqni biyya alaatii gargaarsa namni garagaraa wal buusuuni bakka takkatti sossoonaa. Sun immoo yeroo sangaa ani hijibuun barbaadu waan baay'ee isaantu beeka garuu waan achirraa barattuutu jira beektaa. Akka komfortabilii miti boodarra waan hedduu barree jechuu booddeerra akka miiran lama isaan hin beekne rakkoo keessa akka jiran warra asii kanaaf eenyu akka as kaa'e ifiifuu hin beekan maallaqa xiqqoo takkaatti hannaniituma waa dhabuurra jechuudhaan warreen dhugaan hojjetuutu jira kasuusoo san malee wannummaan isaan gahuu hin jiru jechuudha. Sanirraa kan ka'e nuti walitti bu'uinsi jalqabee jechuudha. Sigalee sanirraa osoo wanti hirmaa xurunaa kun ala gadi hin bahin beekuu ture amma nuti hagi tokko. Dhugaan siin jaa. San booda namni waan hedduu gabbaasuu jalqabee waluma faana jalqabee jechuudha. Amma maaltu amma qabee dhaaberee dubbii kana maaltu utuu gaagaamni kun dhaga'amuuti sodaa akkamiitu tokko jala kana qabee dhaabe kana akka gabaabaatti naa deebistuun barbaada inni lammaffaan warri karaa DCtiin qeerroo international groupii fi sifaan walitti dhufeenyi keessan akkuma amma ibsitetti achi keessaa gaheen kee maal ture itti aansuudhaan warreen dhaabaa keessumaati atumtuu amma kaasee warra shanii kana isaan faana walitti dhufeenyi keessan kan inni sadaffaa inni dhumaa garuu kan nuyi kan barbaadu qeerroo meeqatu jira biyya keessa qeerroo meeqa socho'aa jira jaruma kanatu qeerroodha ammoo qeerrooni kan mataasaa danda'an dhugaadhaan hoogganutu jira moo meeqana beekumsa irratti hirmaatte faana nuu ibsi. Okay, dura maal sodaa maaltu isaan qabee jette gara biyya jiru. Jarri biyya jiru iccitii maallaqni asii walitti qabamu akka biyya dhufu ni beekan. Garuu isaanitti hin dhufu. Eenyutti dhaqa? Girmaatti dhaqa. Girmaatti dhaqa isaa kontirool godha. Isaan kun yoo ka dubbatan taate isa jala jiranii inni kun ni fixaa jechuu, ni ficcisiisaa jechuu. Qal jechuu irra filatan. Yoo nuti asii qaxxichaa isaanitti ijoollee sanatti erginee jarri kun immoo qophii akka asii godhu jiru ni beekan. Achitti erginee yoo jenneen eenyutti erginee akkamitti erginee achumaahuu dhagahan. Saniif konfiyuuzinii san keessa galaniif sodaa waan itti jiruuf malee dhugumatti akka maallaqni isaan hin geenye karaa biraa deemuu ni beeknaa jechuudha. Sigalee wanti biraa immoo asitti gaheen kee maali naan jette gaheen an as keessatti qabu biyyarraa dhufe isaan kanaa wajjin mucaas jiruun qunname biyyatti ijoolleetti hime isaan dubbatanii
achi keessatti sochii takka takka irratti yoo isiin nu gargaarte maal asittis waan wal beeynuuf hojii baay'ee waan waliin hojjenneef karaa raayyaa sanis ta'u karaa maaliitiinis comfortabilii taana mostly ja'aniiti fedha isaaniitiin jechuudha kaniin itti seenee so asirraa eega waliin jalqabne koreelee ijaarrannee ijoollee ijaarree deebinee qophii kaalgaritti jalqabne 20 fuunee manguddoodhaan erginee risiita baankii qabnaa international support group qeerroo support groupii kana akkaawuntii isaanitti galchine jechuudha $20,000 deebinee ammaas osuma akkasitti hojjennu ajaja isaan natti kannaniin deemaa ture eessa atlaantaas deemeen ture ji'a lamaan dura achitti qophii kanarratti toora 29 bu'ee sanboodaas ohayoo siin deemee sanbooda pilaana hedduutu beekaa biyyoota isteeta 32 akkasumatti immoo Ijiptirraan jalqabee Saawuz Afrikaadhaan Awurooppaa keessa kana hunda tuur goonaa jechuudhaan jechuu amma kana hundaatu hafee jechuudha si jalee Pilaanii kana kan isinii baasuuf Girmaa Xurunee fa'aa warra biyya keessa taa'ee kana irratti hirmaatu jechuudha. Pilaanii kana kabaaf warra as jiru warra diisii jirudha. Isaan immoo maallaqa fuudhan kana gara dhaabatti gara dhaaba bilisummaa Oromoo shanitti dhaqaa achirraan immoo Girmaattis haga tokko gizee barbaachisaa ta'e asiin itti erganii kara lamaan mucaan maallaqa risiif godhaa jechuudha. Nama isimaafuu uumee karaa biyya Arabaa kana keessaa ta'e Awurooppaa keessattis biyyeen garaagaraa keessattis nama isa qunnamee maallaqumaa itti erguu jira kallattiidhaan isatti jechuudha. Soo bakka kanatti haraan hedduudhaan itti dhaqa. Fakkeenyaaf biyya keessatti amma gaafa iddoo takka dhageessee yoo jiraate qeerroon hawwisoo ijaarrattee jirti. Finfinnee keessatti hawwisoo qeerrootu jira jechuudha. Hawwisoo sanii ijaara jeeti 200,000 ergisiisee qaxxisaa dhaabarraa achi dhaqee 35,000 achirratti isteend godhee waanuma hawwisoof jinni fakkaatu jechuun maallaqa wallistoota garaagara kanneen wallee hojjechisiisuun hawwisoodha jechuun achitti gabaasuun 165 ofii itti bashannanaa akka turetti imma ijoolleen achi keessaa gisee gabaasu nama hedduu itti dhiyaatu jechuudha. Amma immoo sanii achitti waan hedduu waan harkaa qabuuf jecha isa kanaaf deebisaa takka ofoo hin kennine jarri kun jechuudha. Ufanii kata'aniif sodaadha qaban si galee haga ammaatti illee wajjin hojjechaa jira. Haga ammaatti sagaleen qeerroo san isaatu keessatti hojjetaa jira jechuudha. Nama tokkoof 5,500 kafalaa hojjechisiisaa jira jechuudha. Ammallee biyya keessatti jechuun moo biyyoo lama jaarrate biyya keessatti ammallee isaatu kan hojjetaa jiru jechuudha. Achirratti maguma viidiyoo qeerroo jaamtee kanuma qeerroo bilisummaa waan kanuma yuutuub irra dabarsan yeroo maraa kanuma duraanii san. Warri raayyaa faayidaan isaanii? Raayyaa istuudiyoo kan jiru kun isaanidha moo adda? Raayyaa istuudiyoon gurbaan kanuma yeroo mara kilippii ijoolleedhaaf hojjetu sirboota namaa gizee hojjetamu achitti faa sirboonni hojjetama akkuma biizinasatti inni irraa fudhata irraa dalagataa jechuudha magaalaa isaati. Waan beekuuf yoo jiraate amma waan isaa tuquun fedhu indiviijuwaala tuquun barbaadu si galee wanti isaa waan biraati garuu gurbaan Abrahaam Raayyaa jedhamu raayyaan nikneemuma raayyaa haa baafatu malee bakki inni ijoolluma Tigireeti ijoolluma Tigraay si galee waan Oromoo fi raayyaa irraa qabu takka hin jiru ta duraati. Firoonni isaa baay'een isa mataasaa iddoo garaagaraa mootummaa keessallee warri hojjetu hedduutu jira firiilii dalaga jechuudha. Akka kan Girmaa Xurunee addadhaa jechuudha. Kan Girmaa Xurunaa kobaadha. Kan Girmaa Xurunaa amma tokko piyaasaatti kadhihoo jaare namuma aartistii tokkootu wanta isaa sanuu hojjechisiisa jechuudha. Namuma aartistiidha kan ogummaa muuziqaa hojjetuu qindeessuu danda'u. Karaa kaameeraatiinis akkasiitu jira. Sirbitootaas akkasiitu jira. Warreen ciccimoo isaaf hojjetu nama 7 if jalatti qaba. Si galee hagi tokko warra sodaatee dubbatuu sodaatee ibsuudha. Hagi tokko sirnumaan irraan kaayyannee beeka hojjetuudha. Fakkeenyaaf
dhiyoo tana gaafa ijoollee afooshaa jaanii ragaa alaabaatiin qabsiisan san namuma isa dhiyaatu intaluma inni wajjin jiru sigalee rileeshinshiippii walitti qaban kan dheedhee alaabuma sanuu isaanirra hirtee dura gabbaatee achirraa fagaattee deemte hogguu wanni kan ta'u hundi laalaa kan turte kanuma inni ergu jechuudha. Fakkeenyaaf namni kan artistii keessaa ta'uu danda'a. Intalli artistuma keessaan fakkeenyaaf yeroo san naannoo san turte alaabaa san harkatti hirte tokkoffaa inni ajajatte kan isii mataasiiti. Osoo achitti deemuutiin achirraa halaala arsee duuba deebiifaa jaanii deebisan namni seenee hiree tokko nama san. Siigalee amma hogguu deebi'anii isa kanaas himan akka humaa irraa hin qabne fatti himu. Waan akkasii faatu jiraas jechuudha yoonni dhaamsin artistitti dhaammadhu. Artistiin tokko gahee artiidhaa artiin maal akka ta'e nama uummata keetiif hadooduun maal akka ta'e beekutu sirra jiraataa jechuudha. If eeggannoodhaan hojjechuudha nama keetitti dhagahamuudha qaba. Sirbitee waan namni barreessee sitti kan sabboontootaatu warreen walaloo sana yaada uummataatiif rakkina jiru lafa kaa'ee barreessee sitti kan barreessaan kun. San jechuun nama wallisu santu akkasi jechuu miti waan namni ga'e wallisanii sagalee tolfatanii waa jechuu qofti quuqamaa hin gootu sigalee ammaani tokkoffaa artistii biraa yoo laalte osoo rakkoo kana harkanii faa caljaan an dubbachuu kiyyatti komatamaatiin jira maaliif akkaataan sirriitti eegale cunqurfama Oromoo irra gaheerraa akka warra keenyatti na guddiseerraa biyya kanaan ijoollummaatti dhufeetiin aadaa tahee seenaa tahee afaan Oromootiif ta'e kana hunda dagachuu dhabuun kiyya yeroo jalqaba dhufu namni nuu biyya kana hin jiru akkaataa ati itti lafaafaa guddina kee hadoodii uummata keetiif qabdu yeroo marasa keessaan bahuu jechuudha. Fakkeessuun gaarii miti ani dhaamsinan dabarfadhu. Siigalee saniifuu afaanumaan akkana akkasi woboo jirni maarree jechuu miti sirnaan dalagu isaan qofa osoo hin taane uummanni Oromoo marti hari qabsootti jira jaanii qabsoo keessa qeena jaanii waajjira hundinuu jechuudha. Sirnaan dalaguudha qaba seenaan si gaafatti guyyaa takka siigalee kanaafuu namni baay'een maal jaa artistii sirba wallisaniif qabsaa waan ta'aniif namni guyyaa tokko dhakaan darbatiin qabsoodha arraan kana lafaa ka'ee waa'ee qabsoo haasawuu maarree jaan dhakaa darbachuun maali qabsoon qawwee qofa baattee deemuu miti bara siigalee diina dura dhaabbattee wanti nuti goonu riskiin nuti fudhannu maqaan nuti fudhannu hiriirri asii baanu maallaqni uummataa guurree waan guuwwan rakkoon takka biyya jirtu lafaa ka'anii iyyachuun jechuudha. Hiriira keessatti kunoo akka gurbaa dhiyoo sana arkiteektii Awustiraaliyaatti cafaqamee dhiigni isaa ganna qabu. Kun hundi qabsaa'aatti godha bara. So hogguu ati waan isaan faarsitu qofa dubbatteetuma akka isaan fedhanii deemte qabsaa'aan akka keetiin jiru. Rakkinni kun maa uumame jettee hogguu heddummaati. Hin ulfu maaliif namni akkasii dhumaa ture sitti dhagahamuudha qaba namni gaafatuudha qaba. Sodaa maqaa na balleessan jechuudhaaf namni Oromoo afaan qabatee taa'uuni kunillee seenatu isa gaafata. Baratanii saaxilanii waan sirraa'isuun dirqama jechuudha. Waan kana ta'eef qabsaa'aa wanni nama godhu waan hedduudha. Aktivistummaa fi naashinaalistummaan keetu uummata keetiif hadooduu bakka jirtutti afaan isaanii taatee dubbatuun qabsaa'aadhaatti godhaa jechuudha. Warri qabsaa'aadha ofiin jedhee achi taa'u maal godhu jira. It's because of us warra asiruu iyyannaa nuti iyyannu mootummaa garagaratti nuti ibsannu labsannuuni Oromoon dhageettii rakkoon Oromoo dhageettii argamaa jirti malee warra achitti dhakaa asmaraa keessa taa'anii caljaanii kaanis gizee fedhe vaakeeshinaa as dhufuun dhagayamaa jirti rakkoon Oromoo naa hin eenyu qabsaa'aan bakka kanatti. Mee asirratti mee dhaamsa ati dabarsuu fi barbaaddu saba Oromootiif tokkoffaa gaaffiinsi gaafadhe keessaa kanatti naan deebisne tokko jira. Gaaffiin kun qeerroo fakkeenyaaf maqaan qeerroo jedhu yoo hiika kenninee fi dargaggeessa jechuudha. Qeerroon immoo yeroo ammaa kana yeroo qeerroo jedhanii warri hoogganaa jiranii namoota umuriin isaanii gara 50 ol yookaan 60 warra kanadha. Hiikni kanaa maasitti fakkaata. Tokkoffaan qeerroon kun meeqa jirure amma hundumtuu dhugaadhaaf taanaan innis baay'oota hin beekna dargaggoota baay'ee bartaa baay'ee dhugaadhaan utuu homaa tokko hin beekiin shira kana hin beekiin dhiiga isaanii Oromiyaa irratti Oromoodhaaf dhangalaasaa jiran dhiiraaf dubara baay'ee jiru.
isaan kun shira hin beekan garuu oromummaan isaanii itti dhagahamuudhaaf kan ka'e dhugaadhaan gabba'anii dhumaa jiru. Isa kanaatiif qeerroo dhugaadhaan of beekanii hoogganan ka'anii hojjechaa jiranii fi dhaamsa as dabarsitu inni tokko. Inni taan immoo akkamittiin jarri kun qeerroo dhugaadhaan socho'aa jiru dargaggeessa biyya keessaa ka'ee hojjetu qeerroo bilisummaa jedhamu kana warri karaa Girmaa fi akkuma amma itti shaneedhaan jedhaman kun karaa haayijaakii gochuu barbaadan immoo dhuguma gochi kun qeerroon biyya keessa jiru kun hundi isaanuma laallata laata. Mee kana amma beekturraa geeffatu. Duraan duraati qeerroo taatu jira waan jetteef dhugaadha. Qeerroo jechuun dargaggoota jechuudha. Jechi qeerroo jedhamu kun immoo amma osoo hin taane jalqabuma qabsoo keessattuu qeerroo bilisummaa jaamtee gaafa san moggaafamte jechuudha. Qeerroon dargaggoota. Dargaggoon kun immoo barattootaa fi warra barataas kan ta'e daa'imman amata 4 irraa jalqabee kan dhumaa jiru kun hundi walumaa galatti qeerroo jaamaniiti gaammaatti shalagamanii jechuudha. Qeerroon dhugaadhaa akka kiyyaatti warreen itti dhagaamtee gabrummaan tun hadooddi uummata isaatiif lafaa ka'ee akkasitti biyya harka qullaa dhumaa ture sun qeerroon dhugaa sana. Warri isaanuu shira isaanirratti deemu warra hin beekne santu qeerroo argitee dhugaan dhumaa turan. Silaa san beekanii gabbaaniif ittiin bu'an. Maaliif uummata isaan akkana godhu jiruu fi isaaniin deemu warra garagaraa kana ofirraa dura malatti qaban malee silaa beekanii wanta hin jaan achi keessa haayijaakiin kan taate achuma keessa. Yeroo barataan gabrummaan tun nu geesse jechuudhaan yeroo mootummaan biyyaa nama giraajuweet ijoollee barattee fixxe tana hamma miseensa dhaaba OPDO tahuu taatanitti hojiitiin argattan isin giraajuweetiin kanaa godhuu hin dandeessan hamma ja'amanii ijoolleen didaa teessee dhumarra siistama garaagaraa baafatanii miseensa tahuudhaan warri amma dhaaba isaanii kana keessa taa'ee waan hedduu hojjechaa jiru. Barattoota achi galee achi keessatti isaan konfiir godhu jiruudha bara. Maaliif qabsoon karaa adda addaatiin tahuu qabdi warra jiru argitee siistama sanitti fayyadamanii barattootaa fi ijoollee akkasitti dura dhaabbattee dhumaa turte santu qeerroodha jechuudha. Warri kaan dhufee hagi qeerroo dhugaa sana keessa waanuma hooggansuma kana keessa hoo hagi jiru ni jira. Hagi tokko immoo fuudhamanii fi haayijaakii godhuu jechuun maali achi keessa nama ramadatanii maallaqaan itti ergaa sobaa karaa fedhanitti karaa isaanitti deebisanii diina keessattis nama jaaranii kan silaa karaa isaan qabsoon isaan feetu isaan fedhaniin karaa qabsoon karaa isaan fedhaniin deemuu irratti dura dhaabbatu akka inni nun baasu kajoo hunda keessaa ficcisiisu eegalanii jechuudha. San booda ijoolleen bartee keessaa baqattee jechuudha. Warri walitti hafee amma qeerroo jedhee biyya keessaa itti jiru waan barataa bakka bakkatti bu'uudhaan alatti jechuudha. Warri reediyoodhaan deemu waa'ee qeerrooti jedhee karaa adda addaatiin labsaa jiru maal jedhu kun hundi warra ammallee uummata kanaa wajjin dalagu jiru. Qeerroon dhugaasan sagaleen isaaniitu dhaga'amaa hin jirtu. Waan hojjechuu jiran hojjetaa jiran diina isaaniitis firraa baranii cal'anii ilumaatu fincila xumura gabrummaa kana karaa biratti jijjiiramanii 2016 keessa bahuun ni malaa jennee yaanna. Yennoo Station Revolution waan jiru jechuudha. Kana jechuudha. Kana jechuudha WDA haala kanaan bahuun isaanii karaa isaan hin beekne ifirraa baranii qeerroon dhugaa sagana ammaas bahuu deemtu ta'a. Akka namni takkatti hin beekne jechuudha. Warri immoo qeerroon umrii guddina keessa qeerroo jedhamtu tani ni beektaa? Haadhaa fi abbootii gurguddoo warra dhugumaan achi dura taa'ee taqaallitti garaa qabdu sanfaa isaan faan immoo qeerroo dhugaatti taman guddoo keessaa jamti. Kanneen ala taa'aniitu bakka garaagaraatiin maallaqa nyaachaa ijoollee dhiiga ijoolleetiin taphachaa qeerroodha isin jaani qeerroon limitii eejii hin qabdu ilaa amata 80 jaanii wanni dura sitti hin ibsan. It's not that limitii hin qabdu limitii hin qabne immoo warra dhugaan hojjetuu fi dhugaan du'aa ture santu umrii limitii hin qabne abbaa fi haadha mana ta'anii ijoolleen hiriyaan seeduu diddeen gabbee isaanii mana ala gaxariyaan sani malee it's not these people jechuudha. Saniifuu qeerroon amma jirtu tabiraatidha. 3-4 jira jechuudha.
Okay, galatoomii gaaffii koo guutummaa guutuutti naa deebisteetta garuu wanni hafte tokko ishee kana mee wanta garaanni nyaate tokko jira sira yaazoo kabbabaa fa'aa kanaan dura intarvii gara biraa irratti dhaga'een ture itti gaafatamaa qeerrooti jedheen numtuu afaan baasee dubbatee jira jarri kun hundumtuu warra qeerroo warra dhugaa hin taane keessaati warra adda bilisummaa shanee jedhamu kanaan hojjetan hoogganaman kana akkuma ammatti kaastee warra umuriin isaanii gurguddaa kanaa garuu maqaan keenya qeerroodha waggaa 4 kaasnee 80tti nutu gaggeessa warra jedhee qabeenya Oromoo irrattis lubbuu Oromoo irrattis tapha shooran taane taphachaa jiru erga ta'e mee jaroota kana irratti ilaalcha maalii qabdaree amma jaroota amma dura nan beekatte yaazoo kana fa'aa keessumaati mee isaanoo gara kanitti ramadamu teetu yaadda. Amma fakkeenyaaf reefu maaliin jee warreen masan keessa sabboontootatti dhugaan hojjechuu barbaadu jira jechuudha. Hogguu wanti qeerroo kun hundeeffamu tokkoffaa barumsa mana barumsaa keessa yuunivarsiitii garaagaraa keessa barsiistota ta'uu danda'a, injiineroota ta'uu danda'a, dooktaroota izin abbaa qabeenyaa ta'uu danda'a, bakka mootummaa keessaa ta'uu danda'a. Warra namni gurguddaan tokko bilchina qabu lafaa ka'ee waan kana baasuudha qaba jechuu jalqabuudha qabaa jechuudha argitee. So sanboota qeerroo wanni jaamaa ijoolleen kaatee finciltu uumamtii jechuudha. Warreen sanbuu ureessa keessa nama tokko jedhutin yaada anuu mataan kiyyaa jechuudha. Garuu namni hedduun maal beektaa wanni jiru qabsoon Oromootu diigamuurra sirraa'uudha qabdii dhaaban qaban jechuurra dhaaba qaban jechuu wayyaa eenuma oobsinaa jechuudhaan hawaa hedduu balleessuuf hin dhabamu oobsa guddinarraa kan ka'e haga lubbuun isaa baatutti jechuudha. Wanni kun hafuu qabaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf yaasoon wahuma kana keessa haga dhumaatti wal quba qabna ogguu siin jiru biyya keessa osoo jiru tokkoffaa sagalee sanirraa illee dabarsaa ture sagalee qeerroo sanirraa dubbachaa ture istiraateejii garaagaraa hogguu baafatan isteeppii maaltutti aanamaa jechuun intarviiwlee isaa lamaan tokko ni argita. Achuma keessa akkuma nuti asii wal jeeqaa jirrutti warra wal jeeqaa ture jechuu tokkoffaa Girmaa Xurunaa wajjin. Amma gaa waan hedduu akkuma inni immoo ol bahee inni irratti jalqabetti ol bahee fixuu qabaa jechuudha. Maaliif haasee jira waan ta'eef uummatatti waan hedduu ibsuu danda'a inni natti fakkaata. So amma yeroo inni biyyarraa bahee amma Ijipti dhufu galgala inni fiigaa jiru jechuudha. Ajjeechaan bakka akkamitti haa ajjeefamu jechuu guyyaa ja'amirraa jalqabee wal faana buuneeti halkanii guyyaa walitti haasa'aa ture. Hogguu inni eessan dhaqaa je'ellee himu. Maaliif ijoollee hedduu yoo ilaaltu mucaa amboo tokko kan burraayyuutti ajjeefamtu jira. Ijoollee biraa hedduutu jira. Ijoolleen hedduun sababa adda addaatiin warra ajjeefifamedha. Barasuma har'a deemuu fi warra waan osoo hin ta'in kana hunda akka itti ajjeefifamtu jira. Achi taa'e jechuudhaan namumaatti itti ergee manaan marsee ilaa guutuutti gurbaa guutuutti manatti marsanitti jechuudha. Saniin ajjeefamaa turanii jechuudha. Haala saniin silaa fayyaasuun ajjeefamu. Siigalee waan hedduu waan keessa beekuuf inni bahuun dirqama taate galgala san halkan gurraacha achi deemee warri asiitis quban qabu warri biyyaatis quban qabu karaa mijeessee karaa Sudaanitti akkamitti dhufaa akkamitti achiin baa ilaa Ijipti seenutti namni tokko ha qopheesse an mataa kee jechuu achirraa akka bahu jechuudha. Hangaachi gahutti kan booda namni dhagee isa qofaa miti nama yeroo ammaa ispookin faaksanii kate uummata silaa qeerrolee kana hoogganu keessaa akka gurbaa Girmaa kuusa dhutti warra hojjetuu dide kan dhukatee taa'u jiru amma biyyaa baheetu jira jechuudha. Sun maal eenyu akka ta'e waan irra waliin geenyu jira jechuudha. Siigalee ijoollee hedduun warri waan kana hoogganaa ture bakka lama baqeeqee warri isaa hojii dalagu jiru ni jira warri baafate ni jira. Yookaan ajjeefamuudha qaban. Yaa namni goonni tokko diina dura dhaabbatee osoo qawwee matarra qabanii du'uurra ajjeesee du'uu wayyaa takkaa baqatee itti gaddeebi'uudha. Du'a gowwaati jechuudha osoo namni qawween siree dura dhaabbatee du'uun gootummaa qofa miti. Saniin haala santu jira kan bal'inaan inni ibsuun isarratti dirqama ibsuudha qabaa jechuudha maqaa hodhee jira.
Okay, baay'ee galatoomii Itaaliyaa keenya baay'ee si galateeffannaa waan baay'ee nuu ibsiteeta. Egaa akka ammas irraa hubannetti keessumaa qeerroo International Support Group jedhan DC jedhan kanarratti baay'ee hubannoo guddaa nuu kenniteetta. Gochi isaan gochaa jiranii fi akka Oromoo dhuguma bitaa gashu wannoota gochaa jiranii fi abdii nama kutachiisan hojjetan kanarratti waan ibsa beesanuu kenteef galatoomi siin jedha. Maqaa Finfinnee reediyootiin baay'ee si galateeffannaa gara fuulduraallee turtii adda addaa waliin goona innee abdii guddaa sirraa qabna. Qabsoon kee akkuma jirutti taasifu isaan suudhaan meeshuma irratti wanti dabaltu yoo jiraate. Dhuunfaadhumatti qabsoon Oromoo gara kamitti deemaa jirti fakkaata. Dargaggootarraa maaltu eegama warra akka abdiin kun warra biyya keessaa onnee dhugaatiin hojjechaa jiranii fi warra maqaatti fudhachuudhaan immoo ariifatanii maqaa kanaan beekamsa argachuudhaaf jedhanii maqaa uummataa reediyoo adda addaa irratti paaltookii adda addaa irratti of mul'isuudhaaf ariifatanii fi akkuma kana immoo dhugaadhaan dhiiga isaanii kan dhangalaasaa jiran kan lubbuun isaanii dhaban jara kanaaf dhaamsa dabarsitu yoo jiraate dhumarratti. Duraan dursee maaliin dabarsuu barbaada warra International Qeerroo Support Group jedhu kana uummanni Oromoo akka irraa if qusatu. Namoota Oromoo gargaaruu yoo barbaadan biyya keessatti qunnama garagaraan mana manatti ijoollee dhukkubsattee ciiftusan gargaaruu irratti xiyyeeffachuutu irra wayyaa jechuudha. Namni Oromoo ka biyya alaa jiru kun maallaqa baasaatuma ture ammallee itti ture maallaqni keessan qawwee bitutti hin jiru waa takkatti hin jiru diina ijoollee Oromoo irratti ijaaraati jira jechuudha. Kana waan ta'eef karaa uummata keenya itti gargaarru karaa biraa baqeeffachuudha jechuudha. Warri as jiru nama torba naannoo takkarraa biyya takkarraa ijaaramanii namni biraa hulaa isaanii itti cufatanii akkan argine sababa san qonnetti maqaan nuu baasee jechuudha irraan sana maallaqa ragaa hojiitti ergin waan qabnuuf amma firraa ufan malee maallaqa 20 nyaatanii jaanii maqaa nuu baasan gandummaan deemanii jaanii maqaa nuu baasan gandummaa hojii kiyyaatu mirkaneessa takkaa waan gandaa yaadeen beeku gandummaan akka dhaabbattuuf warra carraaqu jiruudha nuti ummanni Oromoo kutaan 10 qabsoo Oromoo keessatti if arkuu qabdi warra jedhuudha nuti amansiisi kutaadhaan adda baaneeti simbaa hin beenu addan baan warri immoo biyya takkaan ganda tokkoon biyya bira kutee warra biyya isaa ganda saasan abbius godhaa gandummaa bira kutee fira ilma haboo ilma adaadaa ilma eeysumaa jechuun wal jaaranii qabsoo Oromoo keessatti ilaa asmaraarraa hagama akkalaawitti itti gaafatamaa warra hidhamee isaanirraa tahee biyya keessa kan nama qabsiisu nama ficcisiisu diinagdeen asii guuramtu kan itti dhaqu isaanirraa tahee amata 25 ol qabsoo Oromoo laamsheessuun uummata Oromoo biyyaa baasanii kan dhugaan qabsaa'uu barbaadu ukkaamsanii taa'uudhaan warri kanatti jiru akka dhaabbatuudha carraaqoon keenya nuti. Yoo warri naannoo san jiru nutti mufate wanni goonu hin jiru jechuudha. Gandummaarraa nama fageessuuf. So amma dhaamsiin an qabu umarratti hogguwaan kana balaaleessannu bakka adda adda irra bahanii miidiyaa adda adda irra bahanii wanni na gammachiise tokko maali dhumarratti hogguu gamaa gamanaan qabaman duraan biyya keessaa dhufnee jaan nuti nama torba. Nama tokkichaa liidera kana qofaatu uummata dura bahuu qabaa which tashoomaa jechuudha biisisan jiru. Warri jahan kaan hojii an mataa koo gaafanna barattoota iskoolarshipii faan as dhufe uummata dura mul'achuu qaban waan fincilatti gaddeebi'uuf qabaniif jecha fuula isaanii arguu dandeessanii nuun jaan. Osuma keessa deemnu biyyootaan deemu kana keessa hundatti niitu godhe jechuu isaan. Dhumarratti hogguu kana ani dubbadhu bahanii jechuudha. Maali qaanqee shoorratti ol bahan hogguu achirratti ol bahan tokko biyya isaatu kaadi naannoo amboo bakka tam naannoo ambootiiniti gammachuu kajaaniin ani arsiidhaa jee hin jiru boordii keessa miseensa gargaaraa isaaniiti namatti fakkeessuuf as baasanii ekskiyuuzii addaa deeffatan no kanaaf uummanni beekuu qaba maallaqni uummataa bakka dhaqu uummanni beekuu qaba qabsoon Oromoo karaa itti deemtu uummanni beekuu qaba kanaafuu bakka jirutti Oromoon wal jaaree biyya keessatti amma kun naannoo garagaratti ijoollee meeqa ficcisiisaa jiran ammuma dubbatteeni ammuma nama sitti erganii nama ficcisiisaa jiran ijoollee dhufiin akka gabareetti hidhattee diina firraatti deemtu hunda ficcisiisaa jiran kanaaf iccisiidhaan namuu akka wal beekutti maaliif akka wal beekutti
namni biraa eenyuun beeku keessa seenee dhufeessa ficcisiisa abbaan beekna kaa xiqqoo booda haati amaaraa tigireefaa isaanii mul'achaa jiran jechuun warri afaan oromoo baratee nama ficcisiisaa jiru ganda beekanitti namu nama isaa jaaruu danda'u barattoonnis akka wal beeku wal jaaruu harka lafa jalaatiin diina firraa ittisuu danda'uudha jechuun du'uu qofaati du'uu harka qullaa du'uu addunyaanis itti himanne waan akka nu godhaa jirtu gabrummaas bilisummaas harkaa qabu oromoo qofa waan ta'eef lachuu kanarra fiduu danda'u nuti bilisummaa san fiduudhaaf harka lafa jalaatiin namu wal jaaree namni biyya alaa jirus ta'e biyya biraa qawwee akka takka ijoollee ganda isaatiif bitee diina firraa waraanuudha amma keessattuu Tigreen uummanni oromoo yoo hidhatti guurre faayidaa takka nuu fiduu hin didee jira bakka arginetti battalumatti ajjeefamuu qabanii jechaa jiran jechuudha laal uummanni oromoo immoo kan isaanii wajjin hojjetu isaan daran nurratti duulaa jiran fakkeenyaaf jara lamaan ambaasaddaroota intarsi keeniyaa gaafii deebii gaafachaa turte laal namtichi san abbaan isaa eenyu maarree muftii kajaaniin kun oriijinaalii nama wallooti miti oromoodha yaa abbaan isaa sheeka cimaa garuu gurbaan kun sakraana gurbaan isaa nama sakraana halkanii guyyaa salphishii ka if jaalatu dantaa nama fira isaatiif hin qabne ta'uudhaatti kan namni beeku namticha kana fakkeenyaaf ogguu achirratti wal falman namni Tigireetiin haasmaraa san oromoo 400 fixan ogguu jaanii hin fixne je'eeti lolee akkasitti iyya namni akkas beeku ka oromooti ogguu Tigireellee hagana dantaa isiitiif illee taatu ragaa baatu jechuudha. Hogguu waan Afrikaa irraa haasa'an hogguu waan Itoophiyaa irraa haasa'an fa'aa callee dhaggeeffate rakkoo oromoo irra geesse hogguu haasa'an sagalee isaa ol qabee akkasitti uujee namtichi kun iyya jechuudha nama oromooti. Namni oromoo akkanaa kana isaa jira jechuudha. Ka biraarra seenaan nu fixaa jira. Kana ofirraa eeguu qabna. Hin sodaatina wanni namatti dhugaa jirtu. Warri qabsoo oromoo keessa ture shirameedha ka dalagame ka beeytan. Qabsootana ittisna jechuudhaan haqa jiru qabdanii gaafa duutan osoo seenaa tana lafan keenya. Namatti isinin namatti hin barsiisne akka namni itti dhumaa ture fiqqisiisaa turan osoo inni yoo dabartan rabbiilleen isin hin dhiisu dubbadhaatii warra dubbatuu danda'utti himaa gabbahaati. Erga waan kana godhuu jalqabnee nuti bakka meeqa baruun nutti dhufti iccitiileen jirtu shirri dalagame namoo gabbaasaa kuni maaliif haga warri shiraa kun hogguu if dhagahee booda xiqqollee taasif keessa deebi'ee uummanni if baree jira hin dandeenyu jee dhaabbachuu dhaabuu danda'uudha qabne jechuudha. So karaa shirri adda addaa mootummaa abbaa irree kana keessatti nama jaarrataniif daandii bilisummaa irratti ni oofamu deemtu ta'e qofa. Sistema garaagaraa itti fayyadamne diina keessa seenii hojjechuuf yoo ta'e garuu osoo shira kana arkanii kabar godhaa fi uummatarraa maallaqa guuraa nyaachisaa nama ficcisiisaa ammallee nama ficcisiisaa warra jiru kana saaxilamee qabsoon oromoo akka duritti kaayyoo jiru karaarratti deebi'uu dirqama waan taateef afaan qabatanii taayinaa gabbaa haasaa nama keessan jaaraa kutaa marti qabsoo oromoo sana bakka takka fiddee keessatti ifa kun dirqama waan taateef kanarratti haa qabsoo inni isin jira. Galatoome baay'ee si galateeffannaa egaa waa'ee gandaa waan kaasee fi dubbiin keenya dhumeera garuu bukkee darbuun barbaanne mee warra gandaan yaadu kana akkuma ati jette ganda tokko warri ijaarame keessumaayyuu immoo ilmaan warra sanyii tokko ilmaan adaadolii maaloo akka kana hidhameenyi matamaa ati akkuma kana ni caala beektaa kaasteetta naannummaan kun keessumaa ganda tokko laga tokko edda ta'eeti fakkeenyaaf isaan naannoo kanadha ijaa ta'aniif jedhanii naannoo hundammoo arrabsuuf amma fakkeenyaa fi akkuma barreeffama adda addaa irratti argaa kan turre ganda isaanii illee maqaa dha'uun salphaadha hundi keenya kan beeknu waan ta'eef namaaf ifa baasuun barbaachisaa miti. Maqaa kanaatiin hundi namaa kanadha jennee akka warri kaanii hin arrabsamnee fi yookaan immoo isaanis dhugumadha jedhanii akka ittiin dhagahamneef asirratti carraa tokkoon siiqan. Hayyee asirratti maaliin jedhuu barbaadama fakkeenyaaf warruma gandi kun firummaan gandummaan ijoollee ganda kakkaatiin haga fakkeenyaaf daawwiti isaatiin sii fudhadhaan horroo guduruutiin waardiyaa isaatillee ijoollee achi malee amanuu jechuudha. Sigalee haga akkatti wal jaaran jechuudha. Ilaa biyya mootummaa wayyaanii kana keessatti ijoolleen nama ficcisiisaa jirtu eessa achi ilaa maakkalaa keessatti ajajaa warra hidhamtoota irratti jechuudha. Kan eenyu isaanii ilaa asitti yoo fudhatu takka takkaan gaa maqaa isaanii
يوهي من عندك تنينما إذن اللي بوست اللي بوني جرى إفاني فتين دبدا يشو هند ثاني تكتكن موتو ممكن خيستو أورمو إنما تتعجرت الربوطان إفاني تجلى بكبودا كنجرو أنا ما كنت أجرو كنا دلبو جرمان راجر كبي جرمان هنگا أبليجن إسا ولتك أبي أكاونتي هندهند أبينيا مكاي إفاني تقولي مكينا ميك أتم يوجين إلى منا كما مليون أفوري سويتي دتشي تكا جيتيتي منا بتجر كبي مليون تربتي غرغورة ده نميتشو أوسما نمني أكل أيجو إيه نمو تويوتا مكينا نكاتي أتشينجين أبليجن إسا هندتي مكا ميكا غودي بانكي مكا إساني تواهم ده غودي سبون توتا ميكاتو بانكي أوروميا سي أواشي سي هندا كيس جرابا خاني ستيتمنت إسا غبات واو غودا ماجو warra biteeni ATM godhu arku maallaqa meeqa ka arku meeqa jira warri ijoollee wajjin hojjetu warri ijoollee nama abiyuus godhee habalaan dha'uudhaan itti fiduun hiisisu warri waan fidu hundi harka namaa jirtiitu eenyu fa'a akka ta'an kanaafuu warri naannoo kan jiru Oromoota kabajaa qabnaaf ni jaalanna isaan gabrummaa jala jiranii nu ummata waan hin osoo ta'in namuma keenyaa nu gabroomaa jiran jechuudha kanaafuu tattaaffii godhanii nu waliin jara kana sirreessuu irratti yoo bobbahan nutti tolaa jechuudha warrummaan naannoo isaanii maaliif isaaniiyyuu hedduudha abiyyi godhamaa jiran jechuudha kana waan ta'eef isaan kabaja qabnaaf warra nu wajjin cunqurfame biitti guutuun kanaafuu warreen akkatti firummaa fi ganda tokkoon akka wal beekaniin akka waliin barataniin Oromoo irratti gaaga'ama guddaa amata jila kana fidu kana karaarra deebisuuf maqaa isaaniitiifis jechuudha maqaa biyyummaatiifis jechuudha akka isaan kana gorsan gaafannaa jechuudha. Galatoom baay'ee Saaliyaa Saamii yeroo kee nuu kennitee Finfinnee reediyoo faana gaaffiif deebii gooteef baay'ee guddaa si galateeffanna. Gara fuulduraatti illee haala tokko tokkoon akkuma kana akka nuuf argamtu abdii qabna. Egaa dhaggeeffatoota keenya yeroo kana artist Saaliyaa Saamii faana gaaffii fi deebii gahaa waan argattanii irraa waa barattan nutti fakkaata. Galatoomaa maqaa Finfinnee reediyootiin isin galateeffanna. Saaliyaas illee akkuma kana si galateeffanna. Galatooma ulfaadhaa deebii dabaati. Si arguf jajjari,